Nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu hunduma keessaniif haa ta'u jechaa obboleessi keessan ergamaan Israa'el guyyaa irraa kan ammoo ergaa qabadheen fuula keessan duratti dhiyaadhee jira. Waaqayyo isin haa eebbisu jechaan macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1:31 irraa kana jedha. Namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti hin jiraata, wanta hamaa hin sodaatu, hin birratus jedha. Namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti hin jiraata, wanta hamaa hin sodaatu, hin birratus. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee akkana jedhamuun Waaqayyo keessa koo keessa kaa'ee jennaan qabadheen fuula keessan dura jira. Waaqayyoon dhaga'u waan jedhamu irratti dubbachuu barbaada. Waaqayyoon dhaga'u waan jedhamu sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo baay'ee irratti ilaaluu dandeenya. Mootota 2 boqonnaa 7 irratti ilaaluu dandeessu. Akkuma kanaa kallattii adda addaa irratti Waaqayyoo akka isa dhageenyuuf iddoo baay'ee irratti nutti dubbata. Amma immoo seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irraa kaaftanii gaafa ilaallu yoo na dhageessan jedhee jalqaba. Sagalee Waaqayyoo yoo na dhageessan jedhee jalqaba. Seera keessa deebii gaafa jedhamu macaafni qulqulluun seera keessa deebii gaafa jedhamu seerri keessa deebiidhaa ofumaatii keessa seera keessa deebii jedhamee kaa'ame miti. Hiika mataa isaatii qaba. Seera Museen barreesse 5 gaafa ilaallu 5ffaan inni dhumaadhaa jechuudha. Seera keessa deebii jedhamee barraa'e. Arfaffaan sun maa inni 5ffaan kuni maaliif seera keessa deebii jedhamee barraa'e gaafa jedhamu arfaffaan seerri uumamaa, seerri ba'uu, seerri leewotaa, seerri keessa deebii akkasuma immoo seerri lakkoofsaa isaan sun arfanuu seerri lakkoofsaa, seerri leewotaa, seerri ba'uuf, seerri uumamaa kuni sabni Israa'el adeemsa isaan adeeman keessatti wanta baay'ee dabarsan, adeemsa baay'ee dabarsanii Waaqayyoon dhaga'uu dhiisuu keessatti baay'ee rakkisoo ta'anii Musee sababa rakkisaniif jecha wanta itti dubbatamaa ture hin hubanne. Wanta itti dubbatamaa ture hin hubanne. Isa seera uumamaa keessatti itti dubbatame hin hubanne. Isa seera ba'uu keessatti itti dubbatame seeraan hin hubanne. Indaganaa seera lakkoofsaa, seera leewotaa keessatti wantoota itti dubbatame seeraan hin qabanne sabni Israa'el. Kanaaf jecha Museen ammas irra deebiidhaan seera keessa deebii keessatti sagalee Waaqayyoo jabeessee itti dubbata. Kanaaf maal jedhaa? Seerri keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 irra gaafa dhattanii ilaaltanii sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan jira. Sagalee Waaqayyo gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan jira. Kanaaf maal jechuun barbaada? Ani sagalee Waaqayyoo dhaga'u. Namni Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhaga'utu irra jiraata. Sabni Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo dhaga'utu irra jiraata. Waaqayyoon dhageenya deddeebiin nurra jiraata. Tajaajiltoonni sagalee Waaqayyoo dhaga'uu danda'u nurra jiraata. Adeemsa adeemnu keessatti yeroo hundumaa Waaqayyoon dhaggeeffachaa, Waaqayyo waa'ee koo maal jedha? Waaqayyo adeemsa koo maal jedha? Waaqayyo hojii koo maal jedha? Waaqayyo wanta gochaa jiru kanaaf maal jedha? Waaqayyoon dhaggeeffachaa, Waaqayyoof deebii laachaa, Waaqayyo irraa immoo ergaa fudhachaa adeemuu danda'u nurra jiraata. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo seera keessa deebii boqonnaa 28 irratti isa dhumaa yaada isaa Waaqayyoo warra Israa'eliif dhaamuu kan inni barbaadu waan lama ka'a. Yoo dhageessani kana kanatu isinii ta'a. Yoo dhaga'uu baattan immoo kana kanatu isinii ta'a jedhee waan lama seera keessa deebii boqonnaa 28 kaasee lakkoofsa 1 kaasee dubbata. Kanaaf kan inni dubbachuu barbaadu seera keessa deebii keessatti boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee hanga 14tti gaafa dhannee ilaallu wantoota nutti dubbatamu sanan itti bubuu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf maal jechuun barbaada? Macaafni fakkeenyaallee kan inni nu gorsu maal jedhaa? Namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti jiraata. Wanta hamaa hin sodaatu. Nagaatti jiraata namni anaan dhaga'u. Kanaaf namni Waaqayyoon dhaga'u nagaatti akka jiraatu, akka hin sodaanne, akka birrachaan adeemu. Nama Waaqayyoo kan hin taanedha, nagaa kan hin qabne. Nama Waaqayyoo kan hin taanedha, kan sossodaachaa deemu, kan bibirrachaa deemu. Kanaaf nagaatti jiraata, hin sodaatus jedha macaafni fakkeenyaa gaafa nutti dubbatu. Kanaaf macaafa keessa deebii keessatti immoo Waaqayyoon gaafa dhageenyu maaltu ta'a gaafa jedhamu namni Waaqayyoon dhaga'u ol jechaa deema. Jireenya jiraatu keessatti ol ka'aa deema, gadi bu'aan deemu. Adeemsa adeemu keessatti ol ka'aa deema, gadi bu'aan deemu. Tajaajila tajaajilu keessatti ol ka'aa deema, gadi bu'aan deemu. Nagadu keessatti gadi bu'aan deemu, ol ka'aa deema malee. Waan hojjetu hundumaa keessatti yoo ol ka'aa deeme malee isaati gadi bu'aan deemu, gadi dhumaan deemu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo dhagaan isinin jedha. Ol ka'uu yoo barbaaddan sagalee Waaqayyoo dhagaa.
Adeemuu yoo barbaadan sagalee waaqayyoo dhagaa. Jireenya gaarii keessa dabarsuu barbaadan sagalee waaqayyoo dhagaa. Sagalee waaqayyoo dhagaa. Elsaan gaafa dubbatu Mootota lammaffaa boqonnaa 7 irratti maal jedhaa? Sagalee waaqayyo gooftaa keessanii dhagaa. Boryoona magaalaa Samaariyaa keessatti wanta gaarii tokkotu taa'e. Wanta gaarii tokkotu ta'a. Sagalee waaqayyoo dhagaa. Kanaaf sagalee waaqayyoo dhaga'uu danda'utu nurra jiraata. Gaafa sagalee waaqayyoo dhageenyu immoo namoonni waaqayyoo gadi dhumaan adeeman, gadi badaan adeeman, jireenyi isaanii gadi dhumaan adeemu, jireenyi isaanii gadi badaan adeemu, manni isaanii gadi badaan adeemu, ol ka'aa adeema, ol ka'aa adeema, akka mana Daawit ol ka'aa adeema. Manni isaa ol gadi dhumaa gaafa deemu, manni Daawit immoo ol ka'aa deemedha macaafni qulqulluun. Kanaaf namoonni waaqayyoon dhagaan jireenyi isaanii ol ka'aa deema, jireenyi isaanii mul'achaa deema, jireenyi isaanii ol jechaa deema, jireenyi isaanii argamaa deema, gadi dhumaan deemu, badaan deemu. Kanaaf waaqayyoon dhagaan dhaamsa koo ganama kanaati. Dhaamsa koo ganama kanaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ammas waaqayyoon gaafa dhageenyu maaltu ta'a? Kan hin jedhu gadi ba'uuf hollixuu keenyatti eebbifamoo ta'an lakkoofsa 2 irratti dubbifachuu dandeessu. Akkuma kana lakkoofsa 6 irratti dubbifachuu dandeessu. Seera keessa deebii boqonnaa 28. Maal ta'a deemtu hin jedhee eebbifamaa deemtu. Gadi ba'uudhaan eebbifamaa deemtu. Hollixuudhaan eebbifamaa deemtu. Manni keessan hin eebbifama. Gaa'illi keessan hin eebbifama. Dhalatti hin eebbifamtu. Hojiidhaan hin eebbifamtu. Eebbifamaa deemtu. Gadi ba'uuf hollixuudhaan eebbifamaa deemtu. Hin abaaramtan. Maatiin keessan hin abaaramu. Warra abaaramoon jedhamtan. Warra abaaramoon jedhamtan. Akka hin taanetti jireenyi keessan hin badu. Guddachaa deemtu. Eebbifamaa deemtu. Eebbifamaa deemtu. Seera boqonnaa 26. Naannoo 19 irra gaafa ta'ee dubbifattani Isaaq jedha dachaa 100 eebbifame jedha. Dachaa 100 eebbifame. Warri giraaraallee Isaaq faa gaafa isaan eebbifamuu jalqabaman isinoo nurra caalaa adeemtan sababii ta'eef iddoo kana gadhiisaa jedhanii irratti ka'an jedha. Nurra caalaa adeemtan jedhaniitu warri giraaraallee irratti ka'an jedha. Kanaaf nuyi maal ta'utu nurra jiraata? Waaqayyoon dhaga'utu nurra jiraata. Gaafa waaqayyoon dhageenyu ol jechaa deemna. Gaafa waaqayyoon dhageenyu gadi ba'uudhaaf ol lixuudhaan eebbifamaa deemna. Gola keenyatti eebbifama, mana keenyatti eebbifama, gaa'ila keenyatti eebbifama, hojii keenyatti eebbifama, maasii keenyatti eebbifama. Eebbifamaa deemna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraa'u diinonni keenya fuula keenya duraatii rukutamaa deema. Lakkoofsa 7 irra dhaqaa. Warri diina keenyaadhaa fuula keenya dura dhaabachuu hin danda'an rukutamaa deemu. Hin rukutamu. Waaqayyo isaan rukuta. Mootota lammaffaa boqonnaa 3 irraa dhattanii ilaaltan, innaa ilaaltani lakkoofsa 18 kaastanii gaafa ilaaltan warri Yosaafet fa'aa maal jedhan jira. Elsaan gaafa ka'ee raajii dubbatu kun fuula waaqayyo duratti salphaadha. Warra Mo'aabiin immoo waaqayyo dabarsee harka keessatti laata edda jedhameeti booda warri Mo'aab oliima isaanii ol fixan jedha. Oliima isaanii ol fixan. Sababiin isaa waaqayyoon isaanii wajjin ta'e. Sababiin isaa waaqayyoon dhagaan. Sababiin isaa waaqayyoon hordofaa jiru warri Yosaafet. Kanaaf waaqayyo isaanii wajjin ta'e warra diina isaanii rukute. Kanaaf arras waan tokko sitti hima. Waaqayyoon dhageessa yoo ta'e warri diina keetii fuula kee dura dhaabachuu hin danda'an. Warri siin morman fuula kee dura dhaabachuu hin danda'an. Waaqayyooti itti darbee ari'ata. Waaqayyooti itti darbee kaasa. Waaqayyooti itti darbee si mo'achiisa. Waaqayyooti itti darbee fuula kee duraa kaasa. Waaqayyooti itti darbee jireenya kee irraa kaasa. Qabeenyaa kee irraa kaasa. Nagada kee irraa kaasa. Mana kee irraa kaasa. Nagaa kee irraa kaasa. Warri diina keetii si mo'achuu hin danda'an. Sababiin isaa waaqayyootu lola. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo isaan ari'ata. Waaqayyo isaan balleessa. Waaqayyo isaan dha'a. Yookaan yeroo waaqayyoon dhageessu. Waaqayyoon dhageessu taanaan garuu waaqayyoon dhageessu taanaan faallaa kanaa jireenya kee irratti ta'a. Si ari'atu, mana kee ari'atu, jireenya kee ari'atu, ari'atamaa bulta, ari'atamaa oolta, ari'atamaa jiraatta, ari'atamaa jiraatta. Waaqayyoon yoo dhageesse garuu waaqayyotu sirraa ari'ata. Waaqayyo sirraa ari'ata. Macaafa faarfannaa 91 irra gaafa dhattee ilaaltu warri guyyaa saafaa sirratti darbataman sin danda'an jedha. Warri halkan kee darbataman sin danda'an jedha. Torbaan qabaa warri ta'an warra akka jawwee warra akka leencaadhaa sin danda'an jedha. Irra jettaa'edha. Sababiin isaa waaqayyoon gaafa dhageessu waaqayyotu si jalaa ari'ata. Waaqayyo si moosisa. Kanaaf sabni waaqayyoo, hojjettoonni waaqayyoo, warri waaqayyoon amanatan waaqayyoon dhagaan dhaamsa gooti. Waaqayyoon dhagaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon dhagaa. Waaqayyoon dhagaa. Yoo waaqayyoon dhageessan jedha Museen. Yoo waaqayyoon dhageessan እግዚአብሔርን ከሰማችሁ ይላል። dhagaa waaqayyoon
Obboloonni kallattii adda addaa irra jiraattan biyya alaa irra jiraadhaa. Biizinesii kam keessa jiraadhaa. Guddina adda addaa kam keessa jiraadhaa. Taayitaa irra jiraadhaa. Hojii mootummaa kam keessa jiraadhaa. Hojii gadaanaa kee jiraadhaa. Baadiyyaa kee jiraadhaa. Mana yaalaa jiraadhaa. Dura Waaqayyoon dhaga'uu danda'u nurra jiraata. Waaqayyoon naa dhageessan. Waaqayyo diina keessa irratti isin moosisa. Waaqayyo diina keessa irratti isin moosisa. Diina keessan fuula keessan dura ari'ata. Diina keessan fuula keessan dura ari'ata. Sababii qabeenyaa qabduuf, sababii guddina adda addaa qabduuf mo'attee jiraachuu dhiisuu dandeessa. Sababii beekumsa adda addaa qabduuf mo'attee jiraachuu dhiisuu dandeessa. Kan si moosisu Waaqayyoon. Kan si moosisu Waaqayyoon. Diinota kee fuulduratti adda kan si laatu Waaqayyoon. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'i. Ituu waan hojjeti Waaqayyoon dhaga'i. Ituu waan hojjettu hojjeti Waaqayyoon dhaga'i. Ituu karaa deemtu hin deemin Waaqayyoon dhaga'i. Ituu tarkaanfii kamiin iyyuu hin fudhatin dura Waaqayyoon dhaga'i. Waaqayyo irra diina kee irratti mo'icha si laata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraan lakkoofsa 9 irra dhagaa ilaalaa. Lakkoofsa 9 irratti saba qulqullaa'aa si godha Waaqayyo. Lakkoofsa 9 saba qulqullaa'aa, saba filatamaa, saba Waaqayyo jaallatu si godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 12 gaafa dhaqxanii ilaaltan Abrahaam Waaqayyo Abrahaamin waamedha. Abrahaamin gaafa waamu Abrahaam toledhee Waaqayyoof gaafa nabboomamu Abrahaami abbaa saba hundumaa godheedha. Abbaa saba hundumaa hangafa godheedha Waaqayyo. Hangafa godhe. Sababiin isaa Abrahaam keessaa ba'e. Olii gadhaa adda addaa keessaa ba'e. Olii gad rukutaa adda addaa keessaa ba'e. Of qulqulleesse. Gaafa of qulqulleessu Waaqayyo ofitti fudhate Abrahaamin. Abbaa godhe Abrahaamin. Saba lafarraa irratti abbaa godhe. Uummata lafarraa irratti abbaa godhe. Hangafa godhe. Mataa godhe. Abbaa amantii godhe. Kanaaf saba qulqullaa'aa si godha. Maatii qulqullaa'aa si godha. Jireenya kee qulqulleessa. Adeemsa kee qulqulleessa. Yaada kee qulqulleessa. Mul'ata kee qulqulleessa. Yeroo kam yeroo ati Waaqayyoon dhageessu. Yeroo kam yeroo ati Waaqayyoon dhageessu. Waaqayyo jireenya kee qulqulleessee sitti fayyadama. Mana kee qulqulleessee sitti fayyadama. Karaa kee qulqulleessa. Saba qulqullaa'aa si godha. Tajaajilaa qulqullaa'aa si godha. Tajaajiltuu qulqullooftuu si godha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon dhaga'uu murteessaadha. Waaqayyoon nagaa sabni Waaqayyo. Waaqayyoon utuu hin dhaga'iin waa hojjechuun hin danda'amu. Waaqayyo utuu hin dhaga'iin an akkasii, an sanaa, an kanaa jechuun hin danda'amu. Waaqayyoon dursaa dhagaa. Waaqayyo mul'ata isinii laata. Waaqayyo mul'ata isinii laata. Macaafa fakkeenyaa silan jedhu keessatti namni anaaf dhaga'u garuu nagaatti jiraata. Jechi kun baay'ee natti tola. Baay'ee natti tola. Nagaatti jiraata. Namni anaan dhaga'u nagaatti jiraata. In sodaatu se nagaatti jiraata. In sodaatus. Kanaaf maal jechuun barbaadaan qulqulleessa Waaqayyo saba qulqullaa'aa godha. Saba filatamaa godha. Saba fo'amaa godha Waaqayyo. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni gara biraan sodaachiftee jiraatta. Si sodaatu. Lakkoofsa 10 irra dhagaa dubbisaa. Si sodaatu. Jireenyuma kee sodaachisaa ta'a. Ituma waas qabaadhus dhiisis. Beekumsa qabaadhus dhiisis. Sadarkaa adda addaa irra jiraadhu dhiisis. Sodaachiftee jiraatta. Sodaachaan jiraatta. Bibirrachaan jiraatta. Hakkattuudhaa sodaachaan jiraatta. Akka sobduudhaa sodaachaan jiraatu. Bibirrachaan jiraatu. Maal ta'in na laatachaan jiraatu. Attaman taa'achaan jiraatu. Sodaachisaa jiraatu. Mana kee sodaachisaadha. Adeemsa kee sodaachisaadha. Mul'ata kee sodaachisaadha. Hojii kee sodaachisaadha. Waan ati hojjettu hundumaatu sodaachisaadha. Sodaachisaa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sodaachisaa jiraatu. Kanaaf obboleessa koo obboleettii koo waan sii dhaamu har'a Waaqayyoon dhaga'i. Waaqayyoon dhaga'i. Adeemsi kee sodaachisaa ta'a. Kallattii ati irra jiraattu sodaachisaa ta'a. Neetwoorkii ati keessa jirtu sodaachisaa ta'a. Manni ati keessa jiraattu sodaachisaa ta'a. Tajaajilli kee sodaachisaa ta'a. Sodaachisaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni gara biraan gaafa Waaqayyoon dhageenyu gaarummaatu jireenya keenya dhuunfata. Gaarummaa lakkoofsa 11 irra dhagaa ilaalaa. Gaarummaadhaan jireenya keenya guuta Waaqayyo. Gaarummaadhaan mana keenya guuta Waaqayyo. Waan gaariidhaan, wanta namatti toluun, waan nama gammachiisuun, waan naannoo gammachiisuun, waan biyya gammachiisuun, waan magaalaa keenya gammachiisuun jireenya keenya guuta Waaqayyo. Jireenya keenya guuta. Gaafa nuyi Waaqayyoon dhageenya. Gaafa nuyi Waaqayyoon dhageenya. Waaqayyo waan nama gammachiisuun nu wajjin ta'a. Waan nama gammachiisu. Waan nama gaddisiisu tun ta'in waan nama gammachiisuun nu wajjin ta'a. Namoonni ilaalanii kan itti gammadan. Biyyi ilaalee kan itti gammadu.
Hawaasi ilaalee kanatti gammada. Bifa akkasiitii Waaqayyoon wajjin ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon dhagaa. Waaqayyoon dhagaa. Inni gara biraan mataa maleessaa eegeen taatu. Lakkoofsa 14 irratti. Mataa malee eegeen taatu. Hangafa si godha Waaqayyo. Adda duree si godha Waaqayyo. Jireenyaan adda duree. Tajaajilaan adda duree. Hojiidhaan adda duree. Waan gootu hundumaan adda duree. Teellaan taatu. Boodan taatu. Moggaa dhaabattee gungumaan deemu. Boodatti haftee gungumaan jiraatu. Waaqayyo hangafa si godha. Hangafa mataa malee eegeen taatu. Mataa malee an seenaa Yaaqoob keessatti baay'ee wanti natti tolu tokkumaa inni Waaqayyo hangafummaa kan inni laateef Esawu ture. Garuu Waaqayyo kaayyoo sababii Yaaqoob irraa qabuuf Yaaqoobiin yeroo baay'ee gargaara Waaqayyo. Yeroo baay'ee wajjin ta'a Waaqayyo. Si wajjinan taa'edha. Si wajjinan taa'edha. Sin gargaara. Bara Laabaan karaatti dhaqee waraanuu dhaqe. Laabaatti dhaqee Waaqayyo akkanattiin jedhe. Garbicha koo Yaaqoobitti buutee beekkadhu. Isa darbees gaafanni namaa wajjin wallaansoo ol qabu. Ati namaaf Waaqayyoon wallaansoo qabdee mootee ta'ooti. Mootee ta'ooti. Kanaaf ati har'aa kaaftee Yaaqoob miti. Israa'el malee abbaa saba baay'een si godhattiin jedhe. Namoonni mataa ta'uu barbaaddan duraan dursa Waaqayyoon dhagaa. Biizinesii keessan keetti mataa ta'uu yoo barbaaddan. Beekumsa qabdan keetti mataa ta'uu barbaaddan. Biyya jiraattan keetti mataa ta'uu barbaaddan. Duraan dursa Waaqayyoon dhagaa. Waaqayyoon ituun dhagahin mataa ta'uun hin danda'amu. Waaqayyoon ituun dhagahin eebbifamuun hin danda'amu. Waaqayyoon ituun dhagahin gaarummaan mana keenya guutuu hin danda'u. Waaqayyoon dhagaan dhaamsa kooti. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan eebbisu sagantaa koo asuma irratti dhaabaa olii wajjin kadhan. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenya galanni fulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Maqaan kee Waaqaaf lafarratti eebbifamu. Jaalala kee taanaan yaa Waaqayyo nama kee taaneenus qooda keenya gama keenyaatiin ergaa kee akka dabarsinu waan nu gargaarteef si haa galatu. Ana nama gatamaa, ana nama waan tokko faayidaa hin qabne yaa Waaqayyo na gargaartee fuula kee dura taa'ee akkan ergaa kee dabarsuuf waan na gargaarteef afaan kee waan na godhatteef galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Egaa yaa Waaqayyo gooftaa sabni kallattii adda addaarraa biyya bakkee biyya keessaa ta'anii yaa Waaqayyo ergaa kana dhaga'an yaa Waaqayyo gooftaa sagalee kee dhaga'u si dhaga'u akka isaan danda'an si dhaga'anii immoo yaa Waaqayyo gooftaa ulaagaalee jiru kana mana isaanii keessatti argu ofirratti argu akka isaan danda'aniif yaa Waaqayyo akka isaan gargaartu barraa'eensi gara anaanis na gargaar hin goota si haa galatu yaa Waaqayyo maqaan kee eebbifamu maqaan kee ulfaatu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin ameen.